barrefi situ kalkena gudise situ kalkena gudise pana normati barrefi situ kalkena gudise situ kalkena gudise ingerame situ kalkena gudise Gormiada kos beku namidam jimse jabese namidam jimse jabese kano por kakena waya abusar gade kutedo jiti kolu galo feda leshi Kado par kakena waya kana par kakena waya kana par kakena waya tingena kado par kakena waya kana par kakena waya eshi fofingo sadu do pada pulini Kana par kakena waya Kana par kakena waya Yesus ko Kana par kakena waya Kana mana kena waya Kana mana kena waya Kana mana kena waya Kana mana Kana fula kena waya tinggal waka yoni Kano pula kena boya Kana pula kena boya mapago Kana pula kena boya Manjira nanti korang karamara nanti korang karamara kalbingo sibana jira di degaran ko allafa degaran ko allafa situ gorse na garsise situ gorse na barsise agan or mayala kamle ya doktor simo ke butte imalam deren bekne ya dopa ke butte yesus ko nande ma paran bekne direnya pior manjira noti korra karamara Kalbingo sifana jiro di degaran ko am labao di degaran ko laba di degaran ko laba situna gorsem ganama akanor majalang kamne ya doktor simo ke bunde Imalam karen bekne sidukan de mamrawate ormani lalu ada ke om tunan jalu sidukan de mamra
raawwadhe ormaan ilaalu Yesuusin jedhame harka kee omtuu nan jaalu Sidukaan deemam raawwadhe mana kee omtuu nan jaalu Garako Yeronda garake lala Yabdi konna gaya dara Yabdi konna gaya dara Jami sirke saganava Jomni ke gargare Adana nagaye Aramo nabradi bamare Adara Nangadin nandi siwaka Daina demo bako dubada adara nagatin nandi siwakako daina demo bako yun nansi ko bodende debu ini khosvige nangakamu atis dodende ibarako anishingo dadamurtoko Jami sirke saganava Somni ke gargare Adana nagae Aramo nabradi bamari Adara Adara Natin nandi shiwakako Dae nademu kobako Adara tira Adara Natin nandi shiwakako Dae nademu kobako Asmiti ko pagoda Demsi karako israkoda Dadame ko namne karati Bedi bilbila amanti Dubada Asmiti ko pagoda Demsi karako israkoda Dadame nakanamne Dadame kanamne karati Bilbila amanti Dachami sirkesa ni nabasi tunjarame Dachami sirkesa kan nabasi omni ke gargar Adanan nagay dukumanan isai Adanan nagay Aramo nabradi baman Laki akas video Adara Nagatin nandi siwakaku Dandain obande mani Dandain ademo kobaku Karangko fagoda galangko tinnoda tinjira
nade ego coffee de bistu nama ofike barbade alogo bizile situ nama ofike barbade alaga bizile situ janoli ojme nama ofike barbade alaga da bizile situ anis nanega anis ego jini nade ego coffee to the bistu nama ofike barbade alaga bizile situ alaga bizile situ alaga bizile situ alaga da bizile situ karake devza jalkobe enyuko andre rattafe dubada karake devza jalkobe enyuko andre rattafe enyuko andre rattafe enyuko andre rattafe dodi jobanu tolche ijole ke gal magalche ijole ke gal magalche ijole ke gal magalche yadanda doni Paulus pasana aniste gajini nade ega coffee de bistu nama ofike barbade alaga bizile situ falaga bizile situ sabarsite ormalatu karagala nagalina yo vanise tundedebe namni tinga manewa fayuko adgaruna nimne ulfatu yesus ko namni tinga manewa fayuko jara adgaruna nimne ulfatu yesus ko karagala galila kiyoko vanise tumedebe tankona wame chuko ambise namni tinga manewa fayuko adgarura nimne ulfatu yesus ko jara namni tinga mane harra anarkuko adgaruna nimne ulfatu yesus ko karagala galila betu mitire karagala galila kiyoko vanise utendebe ko tankona wame ko ambise namni tinga manewa fayuko adgaruna nimne ulfatu yesus ko namni tinga manewa fayuko adgaruna nimne nisibeka adgaruna nimne ulfatu yesus ko beda kake samerga omna ke sada edu atina mafutu lafa atina makaftu lalake irregargarsa har kalafuna dana makasu
nama ibsu isa seena nama geeddaru ara la marrakia serra la dura la chiatuna macasondara la badanama Marti fadeutu io ergo bellisi Kufta così tu di che sono bossise Cambia sanau ada in ranpadu jira Nanyane nasu gadoni sudada gadu Oi ar obet Berarti fadeu tu niyo warkavalise Kufta kosi tu ike sodobosise Oi Kangwia sanau ada iniran fadu Nanyane nasu dade kodada gadu abet Indro padu maniso milana Nake sangop dami ido lana Ribana do waditingira Iribana do wademol manke Milikender bumi yode dubake Yokongo de tu irmana dupa Imi sabab yang gafa jara me mayu gogote tu irmana dupa olu kosi sabab yang gafa iya kodura jiram sena dojete anabdi koda jase godina abe Jako dura jiram sena tujete anak di koda jase godina vjete beta bago jako jake sandro jiram di wake sini gudi Jako dura jiram sena tujete Anabdi koda chase godina vjete Sidua tu argate kitan kukame Harka keti walante tidomidame Sina ebbisu nijirata ta'e waaqarra ebbifama yeroo qabaanne duubanitti deebi'a nama dubbii waaqayyo nuu fide jalaa yeroo fixuun ta'u waaqeffannaan hin dhumu dheerata nama harkaa ba'a. Yeroo fudhadheera ta'e na of galchaa sinaa ebbisu gooftaan. Maqaa ilma kee gooftaa Iyyesuusiin galanni siif haa ta'u. Amma yeroo kana sirraa dhaggeeffachuudhaaf fuula kee duratti walitti qabamnee jirra. Ati ol gubbaa waaqarra teessee nummoo laphee keenya banannee sirraa dhaga'uudhaaf miilla kee jala teenyee jirra. Ati gaafa ati dubbattu dhagaan gurra godhatee dhaggeeffata. Du'aan hin ka'a. Yaa Waaqayyo wanti hin jiraanne iddoo qaqqabachuu jalqaba. Maqaa ilma kee gooftaa Iyyesuusiin galanni siif haa ta'u. Guyyaa har'aa nuyi hin callisnaa ati ol Waaqayyo irraa dubbadhu. Keessi jireenya keenya haa tuqamu tokkoon keenya fayyinee haafnu. Yaada garaa keenyaa yaa Waaqayyo jijjiirannee guyyaa har'aa kana sirraa dhageenyee ittiin fayyinee yaa Waaqayyo saba keenyaafis ofii keenyaafis nama eebbaa taanee akka hafnuuf nu gargaari. Maqaa ilma kee gooftaa Iyyesuusiin ameen. Waa'ee eenyuu dubbachaatti jirtaa yoo sinnaan jettan isiniif galaa. Saamu'eel isa lammaffaa keessa seenaan jiru seenaa Daawitiin haasa'aatti jira. Seenaan Daawitii akka bishaan galaana keessaa maankiyaa yookiinis fal'aana xiqqoodhaan fuudhanii irraa waan tokko ishee baasan wayii tokkodha. Waa yaada gabaabduu irratti duwwaa kadhannaa saba keenyaaf ofii keenyaafis guyyaa har'aa gara Waaqayyootti amantiidhaan dhiyaannee akka kadhannuu fi
mata duree duwwaa qabannee gara waaqayyootti akka nuyi deemnu fanini yaada tokko isinitti haasa'a. Daawit tikee akka inni ture hin beeknaa gara yaada kootitti isin fiduudhaaf inni wantoota xiqqoo haasa'a. Lafa tiksummaa sanatti akka inni ganaa itoon ijoollee ta'ee jiru akka inni mootii akka inni ta'u Saamu'eeliin akka inni dibame hin beekna. Booddee jalas yeroon waaqayyoo ga'ee waaqayyo hin sobu sababa ta'eef inni dubbate inni harka afaan waaqayyoo keessaa ba'e. Innumti addanaa baala hin qabneyyuu baala godhata ija godhatayyuu sababa ta'eef bifa godhachuu jalqaba sababa ta'eef Daawit yeroon ga'ee mootii ta'e. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Waaqayyo arraba waaqayyoo keessaa waasifa ba'u. Ameen. Waaqayyo irraa waa dhaga'e waaqayyo irraa haa dhaga'amu malee wanti ta'uu hin dandeenye biyya lafaa kanarra hin jiru. Daawit egaa mootii ta'e. Utuu wal diigessaa wajjiniin wal'aansoo wal qabu ijoollummaa isaarraa ka'e amaaketaa wajjin utuu wal'aansoo wal qabu bineensa nyaatamee namni du'uu danda'u tokko iddoo kamittillee Gooliyaadiin rukutamee namni du'uun irra jiraatu namni Saa'oliin al-sadii al-lama al-sadii waraanamuudhaaf yaalame waaqayyo ati hin jiraatte jennaan eessattiyyuu hinuma jiraate. Hallelujah. Daawit dhufee mootii ta'e maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Waa'ee isa kanaa irratti haasa'uu barbaade miti biran darba. Isa kana booddee egaa al-lamadha kan inni mootummaadhaan dibame. Isa tokko Kebroon irratti dhaqeetii mootii ta'e booda garuu saba Israa'eliin gara lachuusaa Yihuudaaf Israa'el irratti guutummaan guutuutti Israa'el irratti akka inni mootii ta'e macaafi qulqulluu nutti dubbata. Deebisee ammas mootii mata'eeti biyya Israa'eliin tokkummaa isheetti qabee yeroo itti bitu jalqabeetu jira. Booddee jala mootummaa isaa hin jabeeffate gadi jabeeffate. Akkuma nuyi beeknu Daawit baay'ee garmalee nama lolaadha. Inni illee mana qulqullummaa waaqayyoof nan ijaare jedhee gaafa inni ka'u ati dhiiga nama baay'ee gannaxxeetti sababa ta'eef mucaasi keessaa ba'uun inni manni qulqullummaa koo mucaa keetiin naaf ijaarama malee siimiti ittiin jedheetti dubbate. Nama dhiiga garmalee gannaqedha. Daangaa Israa'elootaa diinota harkaa buusee saba Israa'eliif daangaa nama bal'isedha Daawit. Nama lolaadha. Jannadha Daawit. Kana dheennee wanti ittiin seenaa isaa haasa'uu dandeenyu wanta baay'ee qabna. Faarfataadha. Nama mul'ataadha. Nama raajiidha. Faarfataadha. Mootiidha. Nama ogummaadhaan guutedha. Waa'ee Daawitiin waan baay'ee haasa'uu dandeenya. Egaa sana keessatti mootummaa isaa keessatti baay'ee jabeeffachaa daangaa isaa bal'ifachaa gaafa ciminni isaa itti dabalaa deemu garuu booddee jalaa yeroo inni itti cubbuutti kufu argina. Keessumaa waa'ee sanaas gadi fageenyaan haasa'uu hin barbaadu. Keessumaa Bersaabeehin akkaataa inni itti haadha manaasaatti godhatee fudhatee yaadanna. Oriyoonni nama jedhamu abbaa manaasaa nama lolatti beekamaa ta'e sanyiin isaa qomoon isaallee Israa'el keessaa kan hin taane. Garuu immoo bara jireenya isaa guutummaa du'aaf of dabarsee saba Israa'eliif nama lole nama janna ta'e tokko haadha manaasaa ergi jalaa fuudhee macheesseellee akka inni wajjiniin bulu gochuudhaaf yaada baay'ee godheetu raawwatamin hafee booddee jala garuu namicha sana karaa maree jal'aa ta'een irratti fuulduratti akka inni dhaabbatee ejjeefamuuf haala qindeessee Daawit akka inni ejjeesise hin beekna. Wanta isin dinqisiisu waaqayyo namni kun nama waaqa qomoon isaallee saba Yihuudaa keessaa miti. Wanti isin dinqisiisu yoonni namicha sana dhannee fudhannee ilaalleef abbaa manaan Bersaabeeh jechuudha. Garuu immoo waaqayyo baay'ee lapheensaa garmalee gadde. Illaamee obboloota koo waa tokkoon isinitti hima. Du'a nama tokko irratti firdiin jal'aa nama tokko irratti gaafa ta'u garaan waaqayyo hin madaala. Kana beektu saba keenya irratti keessumaa amma yeroo si'anaa waan deemaa jiru kanaa waaqayyo lapheen waaqayyo baay'ee akka inni madaa'atti jiru naa galanaa. Bersaabeeh akkaataan itti du'e sanamee waaqayyo garaan isaa hin madaa'e. Daawit nama waaqayyoodha, nama raajiidha, nama fuula waaqayyootti nama akka laphee kootii ta'een nama akka laphee kootii ta'e Daawitiin na argadhee jedhe inda libbee yehoonawun Israa'el jedhee waaqayyo nama akkasittiin irratti lapheensaa boqotedha Daawit. Haa ta'uyyuu malee
Gaafa abbaan manaa Bersabee irraa fudhatee akkasiin ejjeessise garuu Waaqayyo Naataaniin itti erge. Wanta isin dinqisiisu wanta Waaqayyo ittiin jedhame nama naasisa. Bara jireenya kee guutuu siif dhala kee irraa billaan mana kee irraa hin fagaatu ittiin jedhe Waaqayyo. Kanumti namumti si keessaa ba'e fira kee keessaa dhufee maatii kee haadha manaa kee si duraa fudhata ittiin jedhe wantoota jajjabaa baay'ee nama naasisu Waaqayyotti dubbate. Maaliif orma dhawootii maaliif akkas jedha Waaqayyo? Waaqayyo na tolfattee ittiin jedhe. Egaa isa kana booddee wantooti ta'anii guutummaadhaan guutuutti seenaa Daawit keessatti namni Waaqayyoon ba'ee Waaqayyoon galee moo'icha argatee moo'icha irratti moo'icha argachaa ture booddee jala gadi bu'u yeroo inni jalqabu argine. Yaa obboloota ko gaafa Waaqayyoo ila milkiin keessan Waaqayyoonidha. Amen. Ilaamee namni tokko mee warri waa gooftaa malee deemanii mee gooftaa malee jiraatan iyyuu milkaa'uu hin danda'u. Milkaa'uun yoo biyya lafaadhaan ta'eef zarfeen daddabaltee natti dawwalaa jirti garuu kaasuu hin danda'u. Ela namni tokko akkasumattiin warri biyya lafaa kun akka barbaadan ta'anii yeroo isaan itti zarfeen dawwaltee baay'ee na rakkisaa jirti. Gidduutti asoosisuu dandeessa. Kadhaaf ishee galtudha. Biyya irraati. Waaqayyo duwwaa naaf wayyeedha hin duukaatti bu'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Daawit gadi bu'uu jalqabe. Yoo akka ol baatetti itti fufuu barbaadde yoo ta'e karaa Waaqayyoo irra deemi. Ila karaansaa dhiphoodhaa. Karaansaa qoraattii garaagaraa qabaa. Karaansaa dhiphinaan guutuudhaa. Karaansaa madaadhaan guutuudhaa. Sarra deemi. Mimmiliqaa kan tajaajiltu. Mimmiliqaa Waaqayyo harkaa ceccaa kan deemtu. Itti deebi'e Waaqayyo. Nuuf hin ta'u. Isa inni kan milkaa'uu danda'a. Anaaf siif milkiin Waaqayyoon ala hin jiru. Sitti nima akkaataatti Daawit gadi bu'uu jalqabe. Namni addana asii ol ba'uu jalqabe biyya keenyatti waa tokko jedhu turanii dura Amaariffaan yaadadha harka caalaa. የት ይደርሳል የተባለውን ዛፍ ቀበሬ ቆረጠው ጀዱ ኤላ ኤሰጋ ሄደሜሰ ያደም ኤላ ደምስ ኬኛ አካታ ለሊሰት ይታፉፍ ኦብሎታኩ ማሊፍ አከኒት አከስቲና ሰው አንዩም ቤኩ አኩመ ለስኒን ጀዴ አከን ረትስ ተጃጅኑ ጣፍ ሰገንታ ኮስሚት ይያንያን ኤጋ Daawit Bersabee wajjiniin gaafanni haala sana keessa galee Waaqayyo wanta inni itti dubbate sana utuun dubbisee natti tola. Garuu immoo maaliifin jedha? Mee Amaariffa isaanii haasa'a. ስለዚህ አቃለኸኛልና የኬጢያዊውን የኦርዮን ሚስት ለአንተ ሚስት ትሆን ዘንድ ወስደሃልና ለዘላለም ከቤት ሰይፍ አይወጣም እንጀደ Waaqayyo. Lama kudhan irratti kudhan Saamu'eel isa lammaffaa irratti mee kudhan qeetan iddoo sanaa akkan dubbisuufitti keessi koo ammayyuu wanni ta'a. kudhan akkana jedha. ስለዚህ አቃለኸኛልና የኬጢያዊውን የኦርዮን ሚስት ለአንተ ሚስት ትሆን ዘንድ ወስደሃልና ለዘላለም ከቤት ሰይፍ አይርቅም። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ ከቤት ክፉ ነገር አስነሳለሁ፣ ሚስቶችህንም በዓይን ፊት ወስዳለሁ፣ ለዘመድህም እሰጣቸዋለሁ፣ በዚህችም ፀሐይ ዓይን ፊት ከሚስቶች ጋር ይተኛል። ወንታስ እንድንቅስ ደጉን akkamitti Waaqayyo Daawit irratti kana haasa'a. Booddee jala Daawit hinne fuula Waaqayyootti kufe. Maaloo jedhi namaa reede Waaqayyoon. Bakka Waaqayyo sin ajjeesuutti hin jedheen Daawitiin. Sitti araarameera hin duutuutti hin jedhe. Garuu wanti sin dinqisiisu booddee jala akkaataan ittiin gadi bu'uu jalqabe. Kanas miti minnan haasa'uu barbaadeen. Mati dureen irratti haasa'uu barbaadeessa kana miti garuu wal qabatee deema. Dhaqeeti iddoo tokko ge'eetanii pooyintii koo bira ganaan ga'a. Maalidha innan jechuu barbaadeen? Waaqayyo
maree ta'e hin bittinneessan jedhamneen pooyintiin koo sanatti ganaa nan deebi'an. Haa ta'uyyuu malee daawwitii gaafa inni karaarraa cicca'uu jalqabu yeroo itti gadi bu'uu jalqabe ta'a. Ilaa isin keessaa namni waaqayyoof ajajamuu yoo isin diddan gadi bu'uun keessan kan itti iddoo kana keessa jirtu. Ani isiniin isin hin beeku man. Maal keessa akka isin jirtan hin beeku man. Garuu gadi bu'uu namni jalqabu jira san keessa. Yoon deebitan ta'e karaa waaqayyootti daandii waaqayyootti ajaja waaqayyoos karaa waaqayyoo jaallatu irra yoon deemuun jalqabdu ta'e guyyaa har'aarraa kaastee namni gadi bu'uu jalqabdu jirta. Deebii. Booddee jala maal ta'e isinitti fakkaate Amnoon wajjiniin dhaqee ciise. Amnoon jechuun mucaa Daawit keessaa isa hangafadha bara. Mucaa Daawit isa hangafaatu Ti'immaar kan jedhamtu jaroonni kun haadha garaagaraa akkuma nuyi beennu Daawit haadha moonota garaagaraa fuudheera. Booddee jala gaafuma naataan naqeetti dubbatu iyyuu yooma sitti xinnaateera ta'e iyyuu an siif hin dabaluun tureetti hin jedhe Waaqayyo. Nan gaafattu anoo siin kennaa waan an si dhuunfadhe qabaatti hin jedhe. Natti xinnaate yoo ta'e siin dabalan tureetti hin jedhe. Haadha moonota baay'ee qaba. Haadha moonota baay'ee sana keessa isheen tokko Ti'immaar haadha tokkorraa dhalatte. Amnoon immoo haadha biraarraa dhalata. Garuu Daawit bara dargaggummaa isaatti mucaa inni godhatedha Amnoon. Obboleettii isaa baay'ee garmalee bareeddu kana jaallate akka inni duukaa ciise hin beekne waa'ee sana haasa'uun barbaadu. Dirqisiisee gudeede. Maqaan Daawit sanarratti garmalee xuraa'ee isinitti hima. Keessumaa mootiin namni Waaqayyoo gaafa jedhu namni Waaqayyoo utuu haasoof noomee ejji biyyuma lafaa keessa jira. Gaafa kan nama Waaqayyoo ta'u garuu ol ka'ee mul'ata. Baay'ee nama dinqisiisa garuu. Daawit mee kan Ooriyoon haadha manaa Beersaabee wajjiniin gaafa ciise mee akkaataa inni itti kufee ka'ee dhoksuudhaaf ka'e mee isinitti himuu hin danda'an. Mootiidha. Waan nama barbaade godhee garuu dhoksuu hin danda'amu. Waaqayyo garuu bakkeetti saaxiluu barbaadeera sababa ta'eef isa Waaqayyo mul'isuu barbaade eenyuyyuu dhoksuu hin danda'u. Nama dinqisiisa garuu. Daawit dhoksee hin dandeenye. Waaqayyo ifatti baase ejjasa. Egaa Amnooni wajjiniin ciise. Booddee jala Amnoonni Ti'immaar immoo obboleettii eenyudha beektus obboleettii Abeseloom immoo mucaa nama biraarraa haadha manaa biraarraa Ti'immaarii wajjiniin obbolaadha. Ti'immaarii wajjiniin obbolaadha haadha tokkorraa dhalate. Booddee jala Amnoon akkas gochuunsaa baay'ee garmalee Abeseloomin aarseera. Garaasa gubeera. Garuu waa tokko iyyuu hin dubbanne afaan isaa balleeffate namtichi baay'ee shruudiidha. Waan tokko hamaa hin dubbanne cal jedhee taa'e. Gaaf tokko afeerraa mana isaatti waameeti mootii dhufeeti adiraa kee ijoolleen kee hundumti isaanii sassaabamanii afeerraa kootti naaf argaman jennaan Daawit maaliif kana yaaddee ati lakkii edeen booddee jala garuu utoolee lakkii gaariidha booddee jala erge achi keessatti hojjettoota isaatti dubbateeti Amnooniin ejjeesaatti hin jedhe rukutanii gaafa isaan ejjeesan ilaala. Ilaalaa Daawit ammam akka garaansaa gubachaatti jiru ilaala. Cubbuun baay'ee garmalee gatii nama kaffalchiisa. Gadi bu'uutti deemaatti jira baay'ee garmalee Daawit. Isa kana booddee baay'ee gadde maaliifidha? Amnooni mucaa Daawit isa hangafaadha. Garmalee gadde isa kana irratti mee wanni gochuu hin dandeenye isinitti himaatiyan. Hin dandeenye bakka jajjabeechuu hin dandeenye. Booddee jala jaarsoliin biyyaa sassaabamanii gadda sana keessaa akka inni ba'u isa gochisiisan. Ergi kana godhee booddee eessatti baqata isinitti fakkaate Abeseloom irrattidha. Wanni koo kan inni irratti naanna'u. Booddee jala namni kun ergi Amnooniin ejjeese booddee gara Geeshuritti baqate. Iddoo sanas waggaa 3 guutuu taa'e Daawit jala dhokate. Daawit jala dhokate waggaa 3 duwwaa taa'e. Booddee jala nama gorsituu Daawitiin jaarsummaan gidduu galameeti akka inni Geeshuritti ol deebi'u godhame. Geeshuritti gara Yerusaalemitti akka Abeseloom ol deebi'u ta'e.
waggaa sadii booddee gaa namni gaa gadda isa kamiin iyyuu haa ta'uuti namni irraanfachaan deema gadda isaa namni irraanfachaan deema maaliyyuu taanaan Abeseloom dhaluma Daawit dabni irraanfachaa lapheen Daawitis iddootti deebi'aa gaafa dhufu akka inni Yerusaalemitti ol deebi'u ta'e Abeseloom. Booddee jalaa egaa gara Yerusaalemitti deebi'ee ergi Yerusaalemitti deebi'ee booddee mataasaa iyyuu Daawit wajjiniin waggaa lama utuu waliin argin ture. Ammayyuu Daawit gadda isaarraa ajajjabaatu iyyuu malee Abeseloomiin garuu ija isaatiin arguudhaaf ammayyuu fedhiin qabu. Haa ta'u iyyuu malee alana garuu inaare Abeseloom iyyuu inaare gorsituu Daawit keessaa isa tokko kottu weedheetii mana isaatti waamsiseeti ija mootii arguun barbaadaa itti nageessi ittiin jedheen. Booddee jalaa ija mootiitti gaafa inni dhiyaatu ilaalla. Gaafa inni mootiitti achis dhiyaatu garaan mootiis baay'ee garmalee fayyeeraaf sababa ta'eef lapheensaa guutummaadhaan guututti Abeseloomiin gaafa inni simatu ilaalla. Egaa Abeseloom lapheensaa deebi'ee kan Daawitis deebi'ee manuma mootii keessa jiraachuu jalqabe egaa dura irraa fagaatee Yerusaalemuma keessa malee abbaa isaa wajjin waliin argu ture waggaa lamaaf. Amma garuu Yerusaalemuma keessa jiraachuu jalqabe. Isa Yerusaalem keessa taa'u garuu hamaa hojjechuu jalqabe. Baay'ee nama shuruudidha namni kun maal gochuu jalqabe? Mootiin Daawit namoonni firdii garaagaraa argachuudhaaf warri firdiin garaa jalaa jal'ate gara mootii gara masaraa dhufu turani. Gara masaraa gaafa isaan dhufanii isaaniin barrii irratti eegeeti karaa isaan ol lixan masaraa mootummaarraa fagaatee karaa galmaarra dhaqee dhaabbateeti jiroota san isin eessaa dhuftanii ittiin jecha gaafatan ni garbicha Daawitidha. Biyyuma Israa'el keessaa iddoo tokko keessaa dhufnee ittiin jedhuun gaafa firdii isaanii akkasumatti ilaaleeti firdiin keessan baay'ee firdii isin ikkoo firdiidhuma gaarii nama argachuu malkan turtanii. Haa ta'u iyyuu malee masaraa mootii keessaa namni isin dhaga'u tokko iyyuu hin jiru. Garuu utuun abbaa firdii ta'een firdii gaariin isiniif kenna ture ittiin jedheeti Israa'el naannoo hundumaa keessaa namoota dhufanii waggaa 4 akkaataa kanaatti laphee isaanii nyaachaa saba Israa'eliin gara ofiisaatiitti deebisa ture Abeseloom. Na hubachaatti jirtu garuu Daawit waa'ee isa kanaa informationii tokko iyyuu hin qabu. Kun waggaa 4 itti fufee ta'aati ilaala. Booddee jalaa maal godha Abeseloom isinitti fakkaate gara mootiitti achis dhiyaateeti yaa mootiitti hin jedheen. Gaafan Geeshuriin ture Waaqayyo fuulduratti waadaan seeneen qabaa. Waadaan seenee sana immoo aarsaa dhiyeessuudhaaf Kebroonitti deeme akka yooti nagaadhaan gara biyyaatti na deebiste dhaqeetan aarsaa dhiyeessee Waaqayyoof waadaa galeera sababa ta'eef akkan gara Kebrooniin deemu na gargaariitiin jennaan waa'ee Waaqayyoo irratti immoo lapheen Daawit baay'ee raafamaadha. Bakka adeemi koo yaa mucaa kootiin jedhe garuu namichi kun dubbiidhaaf deemaa jira sunitti ni maadi. Booddee jala iddoo sana gaafa ni deemu maal godhe isinitti fakkaate ergi biyya sana ga'ee booddee iddoo sana keessa taa'eeti saba Israa'el warra kanaan dura inni gaafa masaraa mootummaa keessa isaan firdii isaanii firdii gaarii mootii biraa argachuudhaaf gaafa isaan turan saba Israa'el biyya garaagaraa keessaa dhufan laphee isaanii shaffachiisaa isa ture sana amma Kebrooniin taa'eeti mootii ta'uu barbaade namni kun Abeseloom mootii ta'uu barbaade Israa'el irratti. Booddee jala maal gochisiise saba Israa'el hundumaa keessatti malakata akka inni afuufamu gochisiise Abeseloom mootii ta'eeraa jedheeti saba Israa'el hundumaa keessatti inni silayyuu nama qopheeffateedha. Al tokkoon mootummaasaa yeroo inni labsiifatu ilaalla. Wanta isin dinqisiisu Daawit garmalee nee maaliifidha yeroo kana keessatti bakka Abeseloom nama akkamii akka inni ta'e bareera. Wanta isin dinqisiisu tokkotu immoo ta'e achumatti biyyuu immoo. Akitoofel namni jedhamu gorsaa cimaa tokkotu jira.
Daawit bara jireenya isaa guutuu kan inni milkaa'e nama kanaan gorfameeti. Maal jedha Macaafni Qulqulluun isinitti fakkaate? Namni Ofeelirraa ergaa maree fudhatee akka nama Waaqayyoon mareessiseedha jedha Macaafni Qulqulluu. Nama dinqisiisu. Maree Akitoofeelirraa mareeffa tokko fudhachuu jechuun immoo Waaqayyoorraa ergaa fudhachuu jechuudha bakka. Waan kan biraan qabu. Daawit bara jireenya isaa guutuu kan inni milkaa'e, waraana deemee kan inni milkaa'e, wanta hundumaa irratti kan inni milkaa'e, mana mootii keessa taa'ee kan mariisisu nama Akitoofeel jedhamu kanatu jira. Namni kuni Abeseloom duukaa gaafa inni hiriiru lapheen Daawit bishaan ta'e. Lola isa kamirrattiyyuu Daawit mo'amaadha bakka. Akitoofeeltu Abeseloom duukaa gore jennaan. Daawitiif dhumeera. Waaqayyo biraa garuu hin dhumne. Amen. Sitti nimaa firdiin tokko nama biraa asii irratti raawwateera. Karaa dooktarii raawwateera. Karaa mana murtii raawwateera. Karaa lafa jiruu keetii raawwateera. Waaqayyo garuu hin raawwanne. Amen. Wanta karaa Waaqayyo hin raawwanne tokkoof hin yaadda'inati. Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Namni kun namni Akitoofeel jedhamu kun eenyu duukaa dhaabbate? Abeseloom duukaa dhaabbachuun dudda isaatu cite Daawit. Eenyuyyuu si wajjin hin dhaabbatin Waaqayyo si wajjin dhaabbate. Hallelujah. Yaa har'aa kan nuyi geenyame du'a hedduu darbinee moo'icha har'aa irra kan geenyame sababa Waaqayyo inni tokkichi nu wajjin dhaabbateef. Har'a nan dhabee jettee kanatti yaaddoftu tokko jira. Fudhatuun irraa adda ba'e abaluun qaba namni jedhu si dhiisee deemuuf namni ta'e tokko jira. Yaaddeen Waaqayyo si dhiisee hin deemu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isa kana keessatti egaa Daawit garmalee raafame. Booddee jalaa Daawit lapheen saba Israa'el hundumtuu Abeseloom duukaa goruusaa dhaga'e. Lapheen saba Israa'el hundumtuu Daawit Abeseloom duukaa dhaabbachuusaa immoo duwwaa miti egaa. Ofeel immoo duukaa dhaabbate. Kumaatamii mee si wajjin hin dhaabbatin. Waaqayyo tokko si wajjin dhaabbatu. Amen. Nama baay'ee miti Waaqayyo si wajjin dhaabbatu. Amen. Ani yeroo hundumaa gaafan waa tokko yaadume ani Waaqayyo anaa wajjin dhaabbateera malee mee kumaatamii anaa wajjin dhaabbachuusaa mirkaneeffachuus hin barbaadu ani. Lach anaa wajjin Waaqayyo dhaabbatu. Amen. Hallelujah. Beektu karaa mirga kootii kumaatamatu kufaa. Bitaa kootiis akkasuma sanadha. Waaqayyo anaa wajjin dhaabbate taanaan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Daawit garuu raafame bakka. Daawit ofitti marateeti. Isaatti maratee bu'aa gaara Dabra Zayitiin yookiinis dhadhaa ejersaa gaara dhadhaa ejersaa bu'aa akka inni asii ol ba'e Macaafni Qulqulluun dhugaa nu ba'a. Bakka abdii kutate Daawit. Raawwateef isaaf. Abeseloom egaa seeraadhaan, hojii jal'aadhaan, maree jal'aadhaan duukaa dhaabbachuun jireenya kee keessatti, ba'uuf galma kee keessatti wanti nuti si dhiphisu maali lallaata? Lakki Waaqayyo biraa hin raawwanne taanaan isa kanarratti hin raafamin. Maal jedhe beektu Daawit gowwummaadhaan waama tokko duwwaa kadhate. Hallelujaa! Kanaaf isin guyyaa har'aa kadhannoo dhagaanni kun. Akkana jedhe. አቤቱ የአኪጦፌልን ምክር ስንፍና አድርገህ እንድትለውጥ እለምንሃለሁ ብሎ ጸለየ። አሜን አሜን ሃሌሉያ። በቁና ኩደሸን ለኮብሰ ሶዶሚ tokko mee dubbisime Maqaa Gooftaa Yesuusiin akkana jedha. አሜን Namni tokko Ahitofel warra Abeseloomii wajjin koratan keessaa tokko jedhee Daawititti hime. Daawit kana irratti
yaa Waaqayyo ati mala Aayitoofel qopheessuu gowwummaatti diddiirii jedheen kadhate. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gowwummaatti jijjiirii jedhee kadhate. Obboloota koo akka sabaatti mareen jal'ootaa nu marseera. Nama nuyi biyya geggeessaa Oromoon mirga argateera jennee bakka nuyi yaannetti sabi Oromoo kana booddee boo'ichisaa hin hafeef jenneen. Kana booddee gaara duwwaatu fuula keenya dura jira malee karaa kamiin iyyuu dukkanni saba Oromoo gadhiisee deemeera jennee ture. Garuu dukkanni hamaan inni Oromoon bara isaa isa kamiin bara miliilikiin nu hin argine Oromoo fuulduratti akka inni dhufaatti jiru ilaalaatti jira. Obboloota koo isinitti nima. Maree baay'eetu jira Oromoo irratti. Har'aa garuu ni fuula Waaqayyootti dhiyaanna. Ameen. Ameen. Mareen saba keenya irratti ta'aa jiru. Mareen lammii keenya irratti ta'aa jiru. Waa kana irratti ta'aa jiru. Jechaan mareen garmalee deemaatti jiru. Guyyaa har'aa Waaqayyo hin galagalchu. Hallelujah. Anis akkana nama na obboloota. Amma dheengaddaa Dambidolloo keessaa namni PhD isaa gara xumuraatti fidaatti jiru tokko Bahardaarii biyyatti deebi'ee egaa immoo leekchararii Dambidolloo keessaadha. Gaafa isaan manatti ol seenan hime mucaa xinnoo baattateeti saaloonii ta'atu. Akkamittiin namni tokkoffaa namni kun nama meeshaa qabatee jiru miti. Mee isinitti himaati meeshaa qabatee hin jirtu. Loltuu miti namni kun. Akka internaashinaal seera internaashinaalitti namni tokko wattaadara yoo inni ta'ee jiraate diina kee yoo inni ta'e rukuttee ejjeestu ati. Mucaa baatee barsiisaa mucaa baatee saaloonii taa'u mitiifi diina kee hin ejjeestu ati dhukaaste. Yemaalee jedhanii nama akkasii rukutanii diriirsu. Torbee tokko lama dura akkasuma namni kan biraa ejjeefameera mana hidhaa keessaa nama 5 baasanii ejjeesaniiru. Akkatti gilapheen koo cabe isinitti himuu hin danda'u. Mana hidhaa keessaa baasanii Oromoon garmalee gorra'amee du'aa jira obboloota koo. Maree hamaatu Oromoo irratti deemsifamaa jira. Wallaggaa irratti deemsifamaa jira. Maree kanan galagashaanarra. Maree saba keenya irratti deemaatti jiru kana galagashina walii wajjiniin maqaa Waaqayyootiin. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u walii wajjiniin galagashina. Maree hamaatu deemaa jira. Akka biyyaatti. Faattillee ta'uu danda'a. Mareen hamaa nu duukaa jira. Saba keenya irratti jira. Daawwiti akkana jedhee kadhate. Maree kana gowwummaatti jijjiiree. Obboloota koo kadhannaan hin hojjeta. Maariyaaminniti gaafa Kiristoos Yesuus kan inni deebi'ee dhufee ergii Al'aazaar du'ee guyyaa 4 ergii bulee booddeedha. Du'aa ka'uunis jireenyis anaattiin jedhe. Dhuguma siidhaa bara dhumaa irratti akka inni du'e hundumtuu akka inni ka'u isa kana nama anaattiin jedhe. Kiristoos Yesuus garuu inni dubbachaatti jiru sanarra hojjechuudhaaf jedhudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Maariyaamiif hin galle. Isa gara booddee jiru. Al tokko amantiin keenya akka du'a booddee jireenyi jiru hin amanna garmalee amanna. Irratti garuu Waaqayyoon immoo namannu. Ala Maariyaami isa bira dhumaa irratti namni hundumtuu du'aa ka'u hin amanti. Isa guyyaa har'aa irratti Kiristoos aangoo du'aa irratti qabu garuu namantu keessa ishee. Kun ግብዝነት ነው. Waaqayyo ila isa har'aa kana kadhannaa keenya duukaa hin dhaabbatu. Amen. Hallelujah. Inni bira dhumaatti qulqulloota jiran hundumaa du'aa kaasume haqa irratti hojii hojjechuu hin dadhaba jettanii kamtii yaaddu sin. Du'aa ka'uun koomee amantii isa cimaa barbaada. Isa har'aa kana irratti humni Waaqayyoo hojjechuu hin danda'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maree jal'aa deemaatti jiru saba keenya irratti ejjechaa garmalee deemaatti jiru. Mana keessaa baasan. Amma dheengaddaa Facebook irra sooshaal miidiyaa kana karaa baay'eedhaan galtanii ilaaltu. Nama tokko jaarsa tokkoof dargaggeessa tokko walitti galagashanii hidhanii dubartoota 3 walitti harka isaanii hidhanii akka isaanitti saba Oromoodhaaf taphachaatti jiran isinitti himuu hin danda'u. Jaroonni har'a Wallaggaa keessa naanna'aatti jiran warra Tigraay keessatti ijoollee
ulfa garaa keessaa qalanii baasaniidha obboloota koo. Ijoollee xixinnoo warra qalee maayikaadiraa irratti balleessantu wallaggaa seenee jira. Mareen kun hin galagala maqaa Waaqayyootiin. Galagalu maqaa Yesuusiin. Mareen kun hin galagala. Saba keenya irratti mareen garmalee deemaatti jiru maqaa Waaqayyootiin hin galagala. Yesuusiin. Waaqayyo isa kana hin galagalcha. Hallelujah. Galagalu maqaa Yesuusiin. Budde jalagaa gara yaada kootii gara xumuraatti fidaattiin jira. Baay'ee haasa'uutti barbaadee utuu hin taane. Budde jala gaafa Daawit boo'aa ijaarsaa sana gaafa inni deemu, gaafa inni Yerusaalemin gadhiisee deemu, namni Kuusii jedhamu tokko immoo Daawit duukaa bu'e. Inni kun gaafa Daawit gorsaa Daawit. Daawit immoo karaatti dhaabeeti. Ati ana duukaa dhufuun kee anatti ulfaataatti hin jedheen. Gara mucaa kootii gara Abeseloomiin deemitti hin jedheen. Gorsa inni gorsa hamaa Akitoofel anarratti gorsu harkaa fashaleessitti hin jedhe deebisee. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Daawit baay'ee nama ogeessadha isinitti himaati yaani. Namni kun utuu Daawitii wajjin dhaabbatee karaa baay'ee gargaaraan Akitoofeli Abeseloom duukaa goreera. Kuusiinis darbe Abeseloom duukaa gaafa inni dhaqee dhaabbatu Daawit gorsaa dhabeera ta'aati ilaalaa. Haa ta'u iyyuu malee ati natti ulfaattaa Abeseloom bukkee dhaqii. Gorsa Akitoofeliiniti gowwummaa itti jijjiirtaati dhaqiitti hin jedhe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Hallelujah. Kuusiin hin deeme wanti isin dinqisiisu. Booddee jalaa akkuma abbaa kee tajaajilee sinis tajaajiluun dhufetti hin jedheeti. Eenyu bukkee deeme egaa? Abeseloom bukkee deeme. Egaa maal godhe isinitti fakkaate? Abeseloom egaa amma Yerusaalemiin hin dhuunfate. Maaliif Daawit gadhiisee ba'eera? Maaliif gadhiisee ba'e Daawit? Tokkoffaa sabi jiru hundumtuu galagalee eenyu duukaa dhaabbateera? Abeseloom duukaa dhaabbateera. Lammaffaa immoo lolli magaalaa keessatti yoo ta'e Tigroonni yeroo darbe kan isaan addanaa magaalaa guddittii Tigraayin kan isaan maqalee gadhiisanii deeman maaliif akka inni ta'e beektu uummati isaanii akka inni hin dhumneefidha. Malee waraanni achirratti hedduu deemuu danda'a ture. Inni kunis Daawitis abshaalummaadhaan saba isaa caalsifateeti ofii isaatiin masaraa kan gadhiisee deeme. Gaafa masaraa gadhiisee deeme garuu sajjattoonsaa nama 10 achitti hambise. Sajjattoota jechuun beektu beektaati meetii. Sajjattoota. Haadha manaa miti isaan. Illaamee garuu akka haadha manaatti duukaa ciisa. Akka barbaade godha. Haadha manaa miti garuu isaan. Nama 10 ijoollee dubartootadha. Babbareedduu fuudhee mana keessa kaa'ate. Daawit jireenya akkasii jiraata ture ta'aati ilaalaa. Bara kakuu moofaa keessa namoonni haadha manaa hedduu qabaatu turani. Egaa isaaniin immoo mana eegaattiin jedhee mana keessa kaa'ee deemeera. Isinitti ni maatii. Booddee jalaa ergi Yerusaalemiin dhuunfate ergi masaraa isaa Yerusaalemiin dhaqee dhuunfate booddee yaa Akitoofel mareen qabduu ati maal godhuutti hin jedheen. Akitoofeliin gaafateen. Akitoofel maaltiin jedhe beektaa? Abbaa kee garmalee abbaa kee qaanessuutu siif ta'aatti hin jedheen. Sabi Israa'el hundumtuu akkasii wajjiniin goru yoo ta'u barbaaddee fi abbaa kee qaanii garmalee waan inni ittiin cabu tokko godhiitti hin jedheen. Isa kana maal ittiin gootatti hin jedhe beektu mana mootummaa masaraa mootummaa irratti olaanaa isaa irratti dhaqee dunkaana dhaabbadhuuti saajjettootan isaa wajjiniin utuu sabi Israa'el si ilaaluu duukaa dhaqee fiiceessitti hin jedheen. Mee mareen gorsa inni kennu mataa isaayyuu ilaala. Maaliif isa kana booddees Daawitiin dhiisanii sabi Israa'el hundumtuu akka isaan si duukaa hiriiran yoo barbaaddee fi waa'een Daawit raawwateeraaf jedhee sabi Israa'el isa kana ilaalee biraa afaatti hin jedheen. Dhaqee isa kanan godhe. Waaqayyoo kana ta'anitti sila gaafa raajiidhaan itti dubbate kan dubbateera moo dubbanne? Yoo na dhageessaniitu ta'eef sila. Namni mana kee keessaa goofra kee keessaa tokko yoo haadha manaa kee hin fudhatattiin hin jenne inni gaafa inni Beersaabee wajjiniin ciisee Ooriyooniin gaafa inni ejjeessise akkas hin jenne raajiin naqee inni kun taa'ati ilaala. Kanaaf inni ila dogoggoruu inuma dogoggorraa akka namaatti. Dogoggorree itti deemna. Dogoggorree kaama dogoggoraa sanarra cincinneetti deemna yoo jenneef mee salphina gadi fagoo qabannee deemna. Kanaaf hin adeemnu jedhaman akka nama Waaqayyootti. Hallelujah. Abu burkutaa'u. Duwwaadha karaan keenya Waaqayyo malee nun baasu nuun. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isa kana booddee. Ameen Yesuus. Egaa sana hin gorsee
booddee jala gara xumuraatti fidaatti jira. Booddee jala Daawiti amma gara waraanaa keessa seenuudhaaf jedhu. Kanumaan hin xumura. Gara waraanaa keessa seenuuf jedhu egaa waraanni eenyu irratti deemsifamuudhaaf jedha. Abeseloomii fi eenyu gidduuttidha waraanni kan ta'uuf jedhu. Gidduuttidha waraanni kan ta'uuf jedhu. Booddee jala Akitoofeliin waameeti maal na gorsitaatti hin jedheen. Maal na gorsita waa'ee waraana kanaa irratti maal na gorsitaatti hin jennaani. Namtichi egaa isa balaafamaadha wanta inni haasa'u xabbiin jedhu. Gorsa inni kennume isuma dhaqee likikki jedhee lafa barbaachisutti dhaqee galuudha. Nama 12,000 duwwaani waraanaaf fudhadhaa jedhe. Abbaan kee utuu inni gatan taree deemaatti jiru mootiin Daawit utuu inni gatan taree dadhabee deemaatti jiru dhaqeen irratti kufaa'edha. Nama kan biraa miti Daawitiin duwwaa dhaqeetan ejjeeseetaniini akka misirroon abbaa manaa isheetti achi as deebitee galtu sabi Israa'el guutummaadhaan guututti akka inni achi asitti deebi'uun godhaatti hin jedhee jennaan baay'ee garmalee gammadee Abeseloom. Gorsa isaa kana ilaalaa. Gorsi isaa kuni gorsa sirrii ittiin moo'ichi dhufuudha isinitti ni maatee. Maaliif Daawiti abdii kutannaadhaan baay'ee boo'ichaan mataa marxifatee kopheeyyuu ofirraa darbatee gatee boo'ichaan nama deemaatti jiru, nama gatan taraatti jiru, nama tokko mee nama jireenya mootii bareedhaa minni nama masaraa keessatti bareedhaa. Lolatti amma olii gadi deemanii inni lolan inni kan biraa yeroon isaa darbee amma michooti nama bareeda namni kun qaamisaa. Amma boolla garaa keessa deemuun baay'ee Daawitiif hin ta'u. Amma yeroo kana keessatti akka inni irra bahee ejjeesu bareera. Isa yaada isa kana kennu. Booddee jalaa puusinoo ati immoo baay'ee isa kanatti gammadee boode puusii ati immoo achi as kottuti ati immoo sirraa immoo dhaga'uun barbaadaa jedhe. Haa ta'u iyyuu malee kanaaf Akitoofelitti gammadeela Abeseloom. Puusiin gaafa dhufu akkas jedhe. Akitoofeli gorsa inni siif kenne kuni gorsa sirrii mitiitiin jedhee jalqabee gaafa jalqabu. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Daawit silumayyuu gaafa inni ergee gorsa Akitoofeliin akkati gowwummaatti naaf jijjiirtuu fida jedhee ergeeni silumayyuu. Gorsa inni si gorse gorsa sirrii miti. Abbaan kee lolatti baay'ee beekama. Nama cimaa kan ta'e Israa'el keessatti garmalee kan sodaatamu. Hundinuu hin beeku jedheen. Hundumti isaanii isa kana hin beeku. Na dhagaa jirtu? Nageenya yaa. Israa'eloonni hundumti isaanii isa kana hin beeku. Akka inni jannate lolatti beekama akka inni ta'e. Moo'icha kan jedhamu isa biraan ba'uu kan hin dandeenye. Sababa kanaaf Israa'eloonni hundumtu akka isaan si wajjiniin hiriiraniif loltoota hedduu qabaannee dhannee lola irratti injifannoo akka argannuu fi namni hedduu akkasii duukaa hiriiruu fi yeroon siif kennamuutu irra jiraata. Loltuun baay'een dhiyaachuutu irra jiraataatti hin jedhe. Booddee jala Daawit Abeseloomi gorsa isa kanatti garmalee gammade. Kan Kuusiitti garmalee gammade. Maali kan eenyu kufaa godhe jechuudha. Mee natti himaa. Kan eenyu kufaa godhe. Gorsa kan eenyu kufaa godhe. Kan jirtan jechuudha. Jirra. Gorsa Akitoofeliiniti kufaa godhe. Akitoofel maalidha kan inni jedhe. Ammuma sammaa kana nama 12,000 duwwaa naaf kenne. Nam ba'a Daawit utuu inni gatan taraatti jiru utuu inni lafa onaa keessa deemaatti jiru irra bahee ajjeesaa jedhe. Inni sun immoo lakki yeroon siif kennamu. Loltuu hedduu qabaadhu. Isa kana booddee moo'icha isa gara booddeetti hin deebine sanaan argama jennaan kan eenyutu fudhatame egaa kan Akitoofel kufaa ta'eeti kan Kuusii fudhatame. Yeroo sana keessa garmalee baay'ee gaddee namni kun. Garmalee baay'ee gaddee harree isaarra taa'ee gara mana isaatiitti galee ergiin mana isaatitti tolchatee booddee of fannisee akka inni of ajjeese macaafi qulqulluu dhugaa ba'a. Maal jedhe Daawit? Lol gorsi Akitoofel gowwummaatti ajijjiiramu jedhe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame. Ameen. Lolli lammii keenya irratti ta'e.
mareen saba keenya irratti ta'e maqaa gooftaa Yesuusiin gowwummaatti jijjiiramu. Ameen. Gowwummaatti jijjiiramu. Maree hedduutu saba keenya irratti deemaa jira. Maree hedduutu saba keenya irratti deemaa jira. Waaqayyo isa kana gowwummaatti jijjiira. Daawit akkaataa kanatti lola du'a kana jalaa hin ba'e. Abeseloomis maal ta'e utuu lola kanarra jiru dhaqee muka addanaa baay'ee damee hedduu qabu keessatti mormi isaa dhaqee keessa galee harreenis jala baatee fannifamee akkaataa sanatti akka inni du'e macaafi qulqulluu. Waggaa tokkoon fuula dura yeroo koronaan galuudhaaf jedhu nama biyya Xaaliyaanii jiraatan tokkoof kadhadheeni namni suni dhukkubata irraa hin fayyiti obboleettiidha. Warra Xaaliyaanii tanaa wajjiniin wal keessa bultiidhaan wal makanii jiru maatiin suni. Sana booda warri firri ishee itti heerumanii jiranii obboleettiin namichaa dhukkuba koronaan kun yeroo sana baay'ee hin kaane chaayinaadhaa reefuudhuma ka'aa garuu garmalee dhukkubde obboleettiin tokko haadhumadha jaartiin hin dhukkubanii. Naa bilbilteetu maal wayyaa fira koo tokkotu baay'ee garmalee dhukkubanii jiru. Du'aaf jireenya gidduudha. Nama gaariidha jennaani. Ani waan tokko hin jedhe. Ani afaan Xaaliyaanii hin beeku nan kadhadhaa fi yeroo bira irratti naa bilbiliin jedhe. Sana boodaan nan kadhadhee fi Xaaliyaaniidhaan itti himti obboleettiin suni. Waaqayyoo akka dhukkubi koronaa jedhamu kun dhufuu akka ishee qabu amma sadarkaa oksijiiniitti akka deemtu garuu immoo waaqayyoo jireenya ishee harka du'aatti ergamaa du'aatti akka hin laanne waaqayyootti dubbate. Waaqayyoo ergamaa du'aatti nuun kennin. Akkuma jedhame dubartiin sun aannan kadhadhee fi garmalee baay'ee taatee intalli mucaannaa bilbilte sun naqaan esitee naan jette deebite. Maaliif yennaani ani yerooti kadhattuuf hin fayyiftan sisee malee sadarkaa du'aatti isheen amma oksijiinii keessa galtee jirti. Emergency roomii jirti. Sadarkaa sana geessifta siin seenee jetta. Xaxuu jalqabanii reeffa akkaataatti reeffa xaxan sanatti xaxuu jalqabanii achi booda qubarraa seette. Achi gaafan quba raasu qubanni jaraatti raafti isheen yaani jira nan xaxinaasa jedhamudha. Sana booda samaayii keessaa Yesuusiin fannifame suni quba koo isan akkas raasu sana hiixatee qabe jarattiin quba raasaa jira hiixatee qabe achuma shatee deemkayetti. Waaqayyoon galannata. Jara gidduudhaa kaatii. Baay'ee kireezii ta'e uummati hundumtuu wantichi mataa namaa kasa nama wallaalchisee kaatee isa booddee deebi'anii sakatta'iinsa marmaraa kan dhiigaa kan maalii godhanii duratti seensa sadarkaa oksijiiniitti kan galteedha. Amma immoo koronaa masa jedhamu irraa negatiivaa taatee fayyaa taatee Waaqayyoon galannata. deebitee galtee ji'a 8 I think ji'a 9 booda dubartiin sun torbee darbinaa bilbilti. Ingilizeenyaa baay'ee caccabaa ta'e ankoos baay'ee cimaa miti kan seemu kan kootii gadi baay'ee caccabaadha. Ingilizeenyaa baay'ee caccabaa ta'e kaalsii hin qabne meetira 75 galu keessa galu tokko walitti dubbanne. Isa booda amma maallaan jetti abbaa manaa seetu dubartii Biraazilaawii tokko fuudha abbaa obboleessi ishee. Inni immoo Faransaayiin jiraata. Obboleessi ishee sun eenyuun qabaa gwaaddanyaa baay'ee jaallatu qaba nama Faransaayawii. Nama lammii Faransii ta'e. Dhiifa maal tokko. Dhiifama. Isa booda obboleessi ishee kan hiriyaa ta'eef jechuudha. Dhiirri suni baay'ee dhukkubsata. Inni ogeessa fayyaatis baay'ee dhukkubsata. Achi booda akkan isaa kadhadhu barbaadanii gabaabaadhumatti. Akkan isaa kadhadhu barbaadanii inni immoo afaan Faransaayii maleessa afaan Faransaayii fi Ispaanishii beeka sababii waan isaan beeku akkasitti xinnoo ishee beeka dubbata sana. Ani afaan Faransaayii hin beeku afaan Ispaanishii hin beeku. Amma gaafa kadhachuutti kaanu
jarri namni afaanii kun Ingilizanya isan dubbadhu Ingilishiidhaan jara narraa fuudhee jaratti kan himu namni biraa jira. Amanaa miti inni kaatolikiidha. Inni dhukkubsatu sun jira. Isheen haati manaa namichaa immoo duudaadha. Waggaa 34 dhimeen ishee waggaa 9tti duuddee duudaadha. Namichi yeroo ishee fuudhu tokko gargaaruudha. Akka nama qaama didaa harka naafa yookiis nama qaama hir'uu gargaaru waaqa biraa akka tolu waan yaadeeti fuudhe. Lammata immoo dubartittiin baay'ee bareeddii garuu dubbattee hin beektu amma ergattee heerumte. Gaa'ela keessa yoo xiqqaate jarri waggaa 14 ol jiraatan. Namicha isa sana isa dhukkubsatu sanaa kadhachuutti tun jiru hafuura mul'ata keessatti ani waan tokkon arga ture. Gurra kana gurruma fayyaa gurra akkasittiin namatti buqqa'ee gurra biraa argee hin beeku. Gurra kanatu itti gagaxamama gurra dubartittiitti. Ishee duudaa sanatti. Sana booda amma waa'ee namicha isa dhukkubu kadhachuudha. Hinafe akkaataa adeemsa waaqayyootti nafe wanti sun hinafe. Namicha harrayyuu ergasii hin kadhanneefi. Kana booda waaqayyo maal jedhee dubartii ishee kana guyyaan itti hiikuu ga'e. Haadha isheerraa kan itti darbee hafuura narvii irratti hojjetu kaansarii duuchuu waan adda addaa gochuutu isheerra jira. Inni kun amma hafuura hamaan irraa iyyeen ba'aa inni kamtii jedhe waaqayyo. Ani Ispaanishii hin beeku, Faransiis hin beeku, maaliin ifadhee itti dubbadhu dubbicha. Amma numa calluma jedheen kadhachuu jalqabee numan kadhadhaa. Gidduu kanatti dubartiin isheen Xaaliyaaniidha duratti wal quunnamsiifte sun dhuftee galti toorarra. Gaafa toora galtu baay'een gammade. Kana ni kadhachuufi barbaadaa itti naa himiin jedheeni. Isheen sun harkaan itti haasa'u saayiniidha malee hin dhageessu. Sana booda waaqayyoon gargaaree dubartii ishee sanarraa iyyuu jalqabde. Iyyumayyuu duudaadha iyyitu argee dhagees hin beekoni. Duudaa iyyumayyuu iyya akka du'aa tokko iyyiti suma iyyituyyuu. Suma iyyi keessaa bahii seexanaayyuu iyya akka du'ii lallaa tokko iyyiti. Sana booda akka daqiiqaa 10 wayii iyyitee hin kuftee akka daqiiqaa 4 hin ciiftee achi namichichi haadha manaa koo maal godhaa jirtu jedhee ishee sana gaafata ishee beektu. Fayyaa jirti jettiini. Innis baay'ee namannee. Kana booda hin teenye daqiiqaa 25 booda dubartittiin sammuutti gaafa deebite jettu Ispaanishii namichichatti dubbachuu jalqabdi jechuudha afaan isaanii. Ameen. Amma namichi inni dhukkubsatu suni gammachuma kanaan fayyi. Sooratanii baraarakina godoo keetti boqotaniitu arguu ulfina jedhame. Ana keetiin adeemanii daandii rakkisa. Akkamittiin dagatama reekan kee akkisa. Ana keetiin adeemanii daandii rakkisa. Akkamittiin dagatama kan kee akkisa. Akkamittiin dagatama kan kee akkisa. Maddi keerra sooratanii baraarakina. Jira dubbadhaan hojjeni. Maddi keerra soorataniitu baraarakina. Odoo keetti boqotanii arguu ulfina. Odoo keetti boqotanii arguu ulfina. Guyyaa gaddaa guyyaa dhibbuu guyyaa gadadoo. Abirmattee narraa qabdaan naaf ooltee matoo. Guyyaa gaddaa guyyaa dhibbuu guyyaa gadadoo. Abirmattee narraa qabdaan naaf ooltee matoo. Akkamiin irra darbamaa kan keeti marti. Kesikoo siif dubbifama mi'aan biftee murtoo. Akkamiin irra darbamaa kan keeti martoo. Kesikoo siif dubbifama mi'aan biftee murtoo.
Gariko gari garuma dana boji Gariko gari garuma dana boji Gariko gari garuma dana boji Nama jarran dua kafe fijirenya tae Nama jarran dua kafe fijirenya tae Dua farfi dua dige 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 Mabangko dua farfi dua dige Galateeffannaa Waaqayyooni. Amiin amiin. Haleluuyaa. Gaarii akka keetiin jirtu bara baraan ati guddaadha. Alfaa Omeegaadha. Isa jalqabaa isa hangafaa. Isa guddaa isa olaanu. San oolche. Sanuuf ta'e. Sanu danda'e. Sarkanuu qabe. Sanu ceesise. Abbaa keenya. Waaqa keenya. Fayyisaa keenya. Gooftaa keenya. Galata sii laannaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Maqaan kee baraa hamma bara baraatti haa eebbifamu. Harka kan nu qabe. Asiin kan nu ga'e. Lafa onaa keessa kan nu dabarse. Seenaa keenya kan geeddare siidha. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'e. Biyya keenya irra jiru siin hin diigama. Hayyoon jal'inaan diigama. Hammeenyi diigama. Duukkanni hin diigama. Harki kee nu gargaara. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. As keessa yaa Waaqayyo obboloota rakkina qabani. Maqaa Yesuusiin rakkina